Akkuma asirratti argaa jirtan hiriyoottan kiyyaa silkiin abbaa kanaa Dubaay yoo jiraate hansuulii keessa taa'ee silkii kana qabadhee jechuudha. Kunoo silkiin kun kaameraadhaan waraabamaa jira. Kunoo akkuma asirratti argitan kunoo kana laala kaameraa waraabamaa jira silkiin nuun jechuudha. Kunoo haala kanaan cufaatti jira jechuudha. Garuu kaameraan isaa waraabaa jira. Waan isin ajaa'ibu immoo kaameraa isaa kana dudduubaa fuulduratti garagalchuu hin danda'a. Kana qofa maali? Fakkeenyaaf dukkana keessa illee yoo inni jiraate as taa'een jechuudha. Kunoo asiin silkii isa kana Dubaayitti yoon suudii keessa taa'e Dubaayitti jechuudha. Silkii isaa kana asiiniin baatirii banaa jechuudha. Kaameraan isaa kana mul'atu yoon dukkana keessa jiraate jechuudha. Namticha sana viidiyoo yoo waraabdan kunoo asii waraabdan jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel AKAP. Nimbeeka barnoota kiyyaa irraatiin duratti gaafiin keessan iimeelii namticha sanaa akkamitti argachuu dandeenyaadha. Wanti isin hubachuu qabdan dirqama iimeelii namticha sanaa argachuu qofaa miti. Iimeelii kan keessan kennitaniif fakkeenyaaf nama xalafuu barbaadan sanaa silkiin isaa maal rakkoo qaba yookaan niitoorkii harkisuu dida yookaan hallaga. Kana keessaa silkiin kan kee isa hallagu yooti aappii kana buufattee iimeelii kana irratti banattee ni dhiisaa jettanii iimeelii kennitaniif aappiin kun haaraadha namni malleen barree dhugaadha jee namtichi sun aappii kana buufatee iimeelii isin kennitaniif irratti banata. Sana booda wanta walumaan laalla gara barnootaatti dabarfanna sirriitti na caqasaa. Hiriyoottan kiyyaa amma gara barnootaatti dabarfannee jira jechuudha. Erga iimeelii keessan akkasitti kennitaniifi booda amma aappii sana kan argattanu pilaastoorii keessan keessaa seentanii kaawwaayii seekuriitii kaameraa kan jedhu kaameraa iccitiiti jechuudha. Kan isaa tokkuma sanaa mata dureen isaa jechuudha. Namoonni koomentii jalatti baay'ee kan barreessanii jiran jechuudha. Namtichi sunis ni buufata amma kunoo silkii kan irratti already buufadheetiin jira jechuudha. Isin agarsiisuudhaafanii silkii lacheenuu kiyyumaa. Jalqabaa jechuudha aappii kana siitingii isaa seentanii jalqaba namtichi sun siitingii isaa seentanii kaameraa isaa kana permishinii keessatti jechuudha. Siitingii keessan seentanii bakka aappiin walitti qabamu permishinii isaa kana allow gochuu qabdan yookaan achirraan yeroo seentanu inni isin gaafata jechuudha. Gaafa seentanu keessa waan hin jiruufanii log outiin godhama fakkeenyaaf lafa kaaseen sinana. Shamma log out godheetiin jira akka haaraatti lafaa seenaara jechuudha. Hamma saayiniin ka jedhu kana isiniif fida jechuudha. Namticha sanaafis saayiniin ka jedhu fidaa fi saayiniin ka jedhu kana cuqaastan jechuudha hiriyoottan kiyyaa sirriitti na caqasaa. Namtichi sunis saayiniin ka jedhu erga cuqaasee booda iimeelii isin kennitaniif aada naazir akkaawunti ka jedhu kanarra galfata namtichi sun. Isin immoo gaalaarii keessan keessaa iimeelii keessan waan qabdanuuf silkii keessan keessaa ol isinii baasa iimeelii isin qabdan guutuusaa iimeelii isa namticha sanaaf kennitaniif hubadhala iimeelii isa namticha sanaa kennitaniif isin keessa seentani. Namtichi immoo iimeelii isa isin kennitaniif aada naazir akkaawunti ka jedhu kanaan seena. Anamma gama lacheniinuu iimeeliin kiyya waan ta'eef tokkumaan hin seena jechuudha. Amma lacheniinuu nan seena jechuudha. Hubadhaa asirratti. Aappiin kun yeroo baay'ee itti isin dedeebisa. Amma anaaf seeneetiin jira jechuudha. Gamanaanis amma kunoo wal taqabbaleetiin jira jechuudha. Onlaayinii jira jedha kunoo asirratti akkuma argitanu. Wanti kun yoo namtichi sun daataan isaa banaa ta'e malee xalafuu hin dandeessanuu jechuun barbaada asumarratti. Hamma haalumatti argitan kanatti naaf barbaadu jira kunoo naaf baaseetiin jira. Silkiin wanti isin hubachuu qabdanu kunoo iskiriinarra jira yoo barbaade cufaa ta'uu danda'a. Cufaa jechuun iskiriin luukiin isaa cufaa jechuun kadhakaan keessaa bahee cufamu osoo hin taane akkuma kanarra jira yookaan silkiin keessan borzaa jira yookaan mana fincaanii jirtan kunoo haala kanaan jira jechuudha. Egaa haala kanaan kunoo viidiyoo isaa ilaalaa jirtanii viidiyoo isa kanaati. Garuu viidiyoo isaa akka inni waraabaaru namtichi sun beekaa hin jiru jechuudha. Kunoo fuularra jira jechuudha. Dukkana keessa yoo inni jiraate baatiriin isaa kunoo asiin jira. Asii baatirii kana yoo ibsitan dhaqee baatirii isaa sana xifee ibsaan isaa ifee feennaan dukkana keessatti waraabdan yoo inni dukkana keessa jiraate. Waan baay'ee assaabdanii ilaaluu dandeessanii kunoo baatiriin isaa poowerii amma inni irra jiru. Kaameraa isaa immoo dudduubaa fuulduratti garagalchuu dandeessan jechuudha. As teessanii Dubaayitti jechuudha. Bakka barbaadanitti kaameraa dudduubaa fuulduratti garagalchuu dandeessan hiriyoottan kiyya kunoo akkuma asirratti argitanu. Viidiyoo immoo kunoo asirratti waraabuu dandeessan jechuudha. Kunoo viidiyoon asirratti waraabama. Sagalee isaa kunoo asiin cufuu dandeessan sagalee keessan cufuu dandeessan akka inni dhaga'ee borzaadhaan fuune yeroo isin waraabaa jirtanutti jechuudha. Kaameraa isaa kunoo jawaala isaa akkana garagalchitanii waraabuu yoo barbaadan kunoo saayilentii gootan jechuudha. Haala barbaadanitti akkanatti jechuudha.
waraabuu dandeessan jechuudha hiriyoottan kiyya. Waan kana garuu hammeenyaaf ittiin fayyadaminaa. Baay'ee waan hamaadha jechuudha kuni. Kun akkuma asirratti argitan baatirii isaa beekuu dandeessanii. Kana ittiin fayyadamne hiriyoottan kiyyan siniin jedha. Barnootumaaf waa baruudhumti bareeda jechuuf ani gadhiisa malee kun waan hamaadha. Waan gadhiifamuu qabu hin turre jechuudha. Innaa kanan siniin jedha yoo aappii kana kan sodaattanu ta'e viidiyoo YouTube chaanaalee kiyyarra jechuudha hiriyoottan kiyya. An guyyaa 3 dura gadhiisee ture. Guyyaa 3 duraan gadhiisee ture YouTube chaanaalee kiyyarra jechuudha. AK app fakkeenyaaf AK app YouTubein kiyya isa kana jechuudha. Isa kana kunoo aappii isa kana jechuudha. Aappii namni isin xalafe isinirraa dhorkuu kan jedhu kana jechuudha. Isa kana yoo buufattan nam tokko si waraabuu hin danda'u. Egaa yookaan immoo kun baay'ee hamaadha jechuudha. Namni tun isin hin beekin isin bakka barbaadan jiraachuu dandeessanii isin xalafa. Kanan isinin jedhaa ofirraa eeggadhaa. Isin immoo hammeenyaaf namatti hin fayyadaminaa isinin jedhaa.